darbini akkuma duraan beeksise yaada keessan yeroo ammaa kanatti karaa telefoonaatiin fuudhuu waan eegalluuf yaada keessan karaa bilbila keenyatiin bilbilaatii tarii Farhaan Abdulsalaam yoo iskiriin irra isinii kaa'e telefoona sanatti fayyadamuun nu bilbiluu dandeessu. Yaada keessan karaa feesbuukis nu ibsuu dandeessu. Ammas ta'uu sagantaa biraatti hin darbini kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya dilbata dhufu guyyaa Irreechaa jechuudha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork suduudhaanii sagantaa Irreechaa ilaalchisee suduudhaan kan isinii dabarsinu ta'uu asuma achi isin beeksifna. Yeroo sanatti keessummoota adda addaa affeeruudhaan akkasumas waan biyya keessa jiru hordofuudhaan kan isinii dhiyeessinu ta'a. Egaa gaaf sanattis qophooftanii akka nu eegdanii asuma achiin isin affeera. Amma warri telefoona keenya ammaatti hin qabne argatanii nu bilbilanitti tarii bilbilli dhufaa hin jiru Dammaqaa keessummaa qabdaa gara keessummaa keetitti yoo darbine. Ayyee gaariidha. Egaa daawwattoonni keenya akkuma jalqaba irratti beeksifne egaa marii adda addaa yaada keessanis kan fuunu akkasumas immoo aktivistoota Oromoo garagaraas gara boodaarra akkasini dhiyeessinu aktivist Gizaachoo Eebbisaa Sobbooqaa fi adde Najaa Taamsasni dhiyeessina jennee ture. Sababa teeknikaatiin egaa adde Najaatiin argachuu hin dandeenye yeroo biraa qabannee akka dhiyaannu abdii qabna. Isaaf nuuf kolchaa jecha egaa amma marii gabaabaa yaada keessattuu haala adeemsa Irreechaa kanarratti waan hubatanii fi waan arganii fi waan ta'uu qabu ka jedhu akkasuma yaada akka nuuf kennuuf obbo Gizaachoo Eebbisaa Sobbooqaa as nu cinaatti argama. Obbo Gizaachoo anaa dhufuun jedha. Baga nagaan eegdanii warra himeen. Ayyee mee Gizaachoo egaa akkuma beekamu dargaggeessas waan taateef Gizaachuma jenneetti fufna. Mee qeerroos ta'us gara sanatti si fiduu dandeenya. Mee haala amma adeemsa akka waliigalaatti haala qophii Irreechaa kanarratti uummanni keenya taasisaa jiru akka waliigalaatti maal fakkaata? Yaanni ati kanarratti qabdu maal fakkaata Gizaachoo? Egaa I think waan hundi keenya beeknu wal yaadachiisuudha ta'inna kuni silas irra deebitanii dubbataa turtanii Oromoon Irreecha bara kana keessattuu dhumaatii bara darbe nurra ga'e yaadachuudhaan haala xiiqiidhaa fi haala qophii cimaa gochaa ture qeerroon Oromiyaa keessa jirus abbootiin gadaa waan guddaa irratti hojjetaa turanii mootummaan naannoo Oromiyaa saaga humna isaatii waan hedduu akka hojjetaa ture akka gargaaruuf qofa akka of qopheesse keessa galuuf akka of qopheessine himaa ture. Akka yaada kiyyaatti gama Oromootiin biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee biiroo nageenya Oromiyaa dabalatee dubbii himaan isaanii obbo Mallasaa Tafarraa akka himanitti gumii abbootii gadaa dabalatee qeerroon biyya keessaa ibsa baasan kana dabalatee waan kana hunda walitti daanee ilaallu Oromoon Irreecha bara kana nagaadhaan namoota wareegamtoota bara darbe ayyaana kanarratti wareegaman yaadatee nagaadhaan utoo dhiigni tokko hin dhangala'in utoo lubbuun tokko hin badiin tolafeen tokko hin cabiin nagaadhaan kabajatee galuudhaaf qophii babbareeda godhatee jira. Kuni waan nama jajjabeessu sirumayyuu silaa uummanni keenya bara darbe dhumaatii irra ga'e irraan ka'ee rifaatuu keessa galaa waan jedhu I think kaayyoon diinaas sana waan tureef sodaan tokko ture. Yaa ta'uti garuu tilmaamni abbaan gadaa Bayyana Sanbatoo kaa'e tokko wanna baay'ee wanni namatti tolu abbaan gadaa Bayyana Sanbatoo nama uummata keessa jiru nama wanni uummata dhaggeeffatu wanna uummata keessa jiru hubatee dubbatu bara kana uummata miliyoona 6 ayyaana Irreechaa irratti kan hirmaatu jedhe. Kana jechuun Afrikaa keessatti isa record breaking tokkoffaadha jechaadha. Public gathering tokkoffaadha jechuudha. Addunyaa Afrikaa keessatti itu hin jiru. Akka fakkeenyaatti public gathering yookaan religious festival gathering namni iddoo tokkotti gaara Arafaat irratti walirra gahu hajiillee yoo fudhanne
miliyoona kana jechuun irreechi public gathering yookaan iddoo tuutni uummata guddicha irraa itti wal ga'u jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagaleen citaa jira. Gizaachoo namni miliyoona 6 iddoo tokkotti wal yoo ta'e sagaleen keenya citaa jedhaa jiru daawwattoonni keenya. Wanna guddaadha. Kanaaf qophii nama boonsu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagaleen Gizaachoo eebbisaa Sobbooqaa inni xiqqoo waan ciccitaa jiruu fi egaa yoo sarara irreessuu dandeenye gara boodaa irra deebina. Ammasitti Dajane yoo egaa haalli yaada uummataa walitti qabnu ibsinee jirra. Bilbilaan hanga ammaatti namoota yaada kennan yoo qaba argatteetta ta'e mee gara keetti dabarsuu Dajane. Hayyee Dammaqaa egaa namoonni karaa adda addaa ibsatu yaalaa jiru karaa WhatsAppiitiin illeeti. Egaa fageenyaan kan ka'e neetwoorkiin waan sirriitti hin hojjenneef jalaa ciccita. Mee namni tokko gara Afrikaa Kibbaatii karaarra jira isattan sin dabarsa. Hello. Hayyee dindagaa bulchaan jedhama maqaan kiyyaa. Hayyee. Dhimma yaada wayii qaba dhimma waa'ee irreechaa kanarratti. Hayyee. Innis maali yoo jetteen namoonni baay'een Oromoon nama amantiilee garaagaraa hordofu baay'ee qaba. Kanneen keessaa ispeeshaalii ammoo nuti warreen musliimaa irra hedduun keenya irreecha nuti akka aadaa Oromoo tokkotti beekna. Garuu bakka hedduurraa yeroonii fi haasawaa fi kana nuun jedhan irreechi amantiidha kan jedhamudha kan dhagaa jiru. Wanta kana akka jechuun nuu fi uummataaf illee ibsitan barbaanne irreechi aadaa Oromooti moo amantiidha. Na yoom Hello. Afrikaa Kibbaatii jalaa citee ifama. Hello. 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 Oromiyaa Media Network dha itti fufaa yaada keessan. Hello. 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 Kanatti fakkaatutti gama bilbilaatiinis bilbilli illee hojjetaa gara egaa yeroo fagoodha baay'een isaanii gara Afrikaati kan bilbilanii sababa neetwoorkiiti itti milkoofne natti fakkaata. Dammaqaa gara feesbuukiitiin karaa keessattiin kan nu biyya keessaayis nu hordofaa jiranii fakkeenyaaf qeerroon Harargee bahaa. Hello. 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 Hello, naga tufufa. Aye, maqaan kiyya Gabaaboo jedhama. Aye. Wanti an jedhu waan irreecha kanirraa wanti an dubbadhu irreechi aadaa Oromooti. Aye. Waa'ee agartee amantiitiin walitti qabataan jirtu. Juga dubbachuuf Oromoon amantii hedduu qabdi. Waaqeffannaan hin qabdi, musliimaan hin qabdi, kiristiyaanaan hin qabdi.
dhuga dubbachuuf ammoo irreessi kunini waliigalaatti aadaa Oromooti akka Oromoo nagatti kabajitu akkuma leengatte isan dhageettanii abbootiin gadaa wanti jettu waa'ee dhaaba akka gattee alaabaan tokkolleen iddoo sunitti agartee hin dhiyaanne akka iddoo sunitti hin mul'anne waan akkasii gabaasaa jiranii akka yaada biyyaati waan gaarii natti fakkaatti bareedaadha. Akka agartee siyaasaan as keessa hin deemne siyaasaan as keessa hin dalanne akkati garsiitti akka agartee alaabaa Itoophiyaa achitti namuu hin dhaabne alaabaa OPDO namuu hin dhaabne alaabaa hunda akka agartee abbootiin gadaa gootee baay'ee bareedaadha. Dhuga dubbachuuf abbootii gadaa waaqayyoon agartee umurii adeerachiisi waan dhugaa agartee waan dhugaa dubbattee lafa keessa jirti. Dhuga dubbachuuf Oromoo walii dirmattee tokko taatu akkasi rabbitu kadhadha galatooma ONN. Galatooma mee dhimmi kana deddeebi'ee ka'aa jira natti fakkaata. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad nu wajjiniin jira. Jawaar mee kanarratti dabaree siifan kenna yookiin immoo carraa siifan kenna. Adingarra guyyaa waan akkanaa irratti haasofnatti fakkaatu guyyaa dhugaatti irratti qophoofnu irreechi maali kan jedhu waan yeroo baay'ee irratti haasamee jala muramee irra dabarameedha. Aadaa Oromooti ka duudhaa uummata keenya keessa jiru beekuu namni barbaade Booranatti ni godhatanii Boorana keenya keessa jirutti ni godhatanii qophii bareedaa hojjetanii turan asliin faan maal ture qophii bareedaa hojjetanii turani dhibaayyuu jedhama dhibaayyuu jedhama. Kanaaf kun aadaa Oromooti isaan qofa osoo hin ta'in keessattuu kan bishooftuu kun aadaa qofaaf namni kan walitti dhufaa jiru. Tokkummaan Oromoo namni wal yaadee namni walitti dhufuudhaaf namni wal yaadachuudhaaf walitti dhufaa akkuma agartanitti qeessonni Ortodoksii, qeessonni Protestaantii, sheekonni warri waaqeffannaa kun hundi abbaa gadaa marsaniitu wajjin kan dhaqani. Kuni jiddugala aadaa Oromooti, jiddugala tokkummaa Oromooti, calaqqee sabboonummaa Oromooti. Kanarratti egaa yeroo adda addaatti ibsi bal'aa waan kennamaa tureef san keessatti deemuu osoo hin ta'in atiin kan mariin guddaan irraa kan barbaachisu akka itti fakkaatutti irreessiif taanii kun akkamitti adeemu Oromoon akkamitti qophaa'uu qaba garamitti adeemamu kan jedhu irratti fuulleffachuun barbaachisaadha. Dibeetiin gara fuuldurallee waan godhamuu danda'u ammaaf garuu irreechi kun kan Oromoon hedduun bahalee akaabaa kibbaa irraa walitti dhufu kun itti deemaa jirti. Bara gaddaa namni keenya yeroo tokko tokko Oromoon waa hedduu hubachuu danda'u qaba. Namni keenya dhibbatamaan bara gaddaa dhume sun amantii hundarraa ol dhufe. Ijoollee Baabila irraa dhuftee achi dhumtee jira. Ijoollee Wallagga lixaa fagoo irraa dhuftee achi dhuftee jira. Ijoollee Walloo irraa dhumtee achi dhumtee jira. Ijoollee naannoo Amaaraa keessa Gojjam kana keessa Oromoo lakkaawattee dhuftee dhumtee jira. Diinni hoggaan ufitu amantii ta'e sin gaafatu. Gosa ta'e sin gaafatu lafaat irraa dhuftee sin gaafatu. Oromoo ta'uun gahaa inni si jeesudha. Illee falmachuudhaaf immoo ani beektu akkamitti namana. Waan diinni jibbe hundi nan jaaladha. Nama diinni jibbe naa ta'a. Qophiin diinni jibbe naa ta'a. Wayiifuu jibbe. Diinni Oromoo waan tokko waan Oromoo irraa jibbinaa wayiifuu jibbe jechuudha. Kanaaf namni keenya waan san kabajachuu guddifachuudha qaba. San qofaa miti. Diinni amma irreessa qofa irratti kan duulaa jiru reefu kaasee ture. Ximqata irratti duulaa jira. Ximqata irratti duulaa jira. Maaliif? Ximqata obboleessi ayyaana kiristaanaati. Haa ta'u garuu ijoolleen Oromoo yaa jedhaite waan akka fakkaattu achitti wal ga'ee baay'isawwan hamma dadarfaa hoggadhaite harargee kana keessa hoggadhaite lakkoofsa nama ximqata dhaqee waan kana dhiichisaa mootummaa abaaraa galu lakkoofsa kiristaanaa achi ruufaa caala. Iidallee hoggaa ta'e amma magaalaa xiqqoo musliim xiqqoo lakkoofsa xiqqaa jiru keessatti lakkoofsi baay'ee ta'ee hoggaa deemu agarta. Maaliif Oromoon ayyaana walii kabaja san qofa osoo hin ta'in hiree walitti dhufuudhaaf sanitti fayyadame bulgorfachuudhaaf hamilee walii jajjabeessuudhaaf diina ofii abaaruudhaaf diddaa isaa mororroo isaa abaaruudhaaf irratti hirmaata. Kanaaf hiree kana keessaa immoo irreechi kan hunda walitti fidu kan namni hedduun keessatti irratti hirmaatudha. Wanni guddaan I think daawwattoonni keenya illee gara fuuldura hayyoota warra amantiis warra kaaniif bal'inaan affeerree dhimma kanarratti waan bareechiifnu ta'a. Har'aaf garuu amma gabaasa hedduudha argachaa jirra. Nutti qophaa'aa jirti jarri nu hoo maalitti qophaa'uu qaba. Isin qawweedhaan nutti qophaa'aa jirti. Nu doorsisuudhaaf uummata keenya sodaachisuudhaaf qophaa'aa jirti. Nuti hoo
akka Oromootti kan ala jirus kan keessa jirus akkamitti qophaa'uu qabu naamusaan qophaa'uu qabu tokkummaadhaan qophaa'uu qabu. The two most important things qabsoo kana keessatti irra deddeebi'ee wanni yeroo hunda jiru naamusa jechuun sodaa jechuudha. Karoora lafa kaayatanii karoora sanitti jechuun jeequmsaaf naamusa garagara. Mormiin jeequmsaa miti. Jeequmsi illee pilaanaan ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf naamusa cimaa qabaachuu naamusa qabsaa'ummaa qabaachuu barbaachisa. Itti aansee immoo tokkummaa hoggaa jennu akka nama tokkotti yaada osoo hin ta'in wal hubannoo waan diina garaa raasu qabaachuu danda'u qaba jechuudha. Kana irratti ittiin deemuudha nama baasan fakkaata gafayyaa. Galatoomii Jawaar ammas nama tokko amma tiyaatirutti eeggataa ture. Hello. Hello. Okay, amma itti fufuu dandeessaa? Hayyee duraan dursee isinuma warreen OMN kana qopheessitanii hundeessanii kallattii kanaan ummata keenya bira dhaabbattanii ummata keenya dammeessitanii tokko gootan galatoomaa galanni keessan guddaadha galatooma isiniin jechuu barbaade. Hayyee aatis galatoomii. Akkasumas ummata keenya kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiruunis tokkummaa jabeessaa tokkummaan gartee haada tokkichaa yoo qabatan gartee tabba hunda ba'uu danda'anii akkasumas dhaamsi nan qabu afyaa'ii mana marii obbo Abbaa Duulaa Gammadaatii fi akkasuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiinis ummata keenya wajjin hiriiraadha ummata keenya bira dhaabbadhaadha ummata keenya bira yoo dhaabbattan ummanni keenya jaalala guddaa isaaniif kenna yeroo gartee isaan ummata keenya wajjin yoo dhaabbatan jaalala guddaa isaaniif kenna mataa irratti hin deema akkuma argaa jirru obbo Lammaa Magarsaadha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadha dhiyeenya kana haasoo babbareedaa dubbachaa jira yeroo inni haasoo babbareedaa dubbate ummanni keenya hedduu onne isaaf bana kanaaf ummanni yoo isaanii wajjin hiriiranii isaanii wajjin hamma darajaa amma qaban kana olitti darajaa gurguddoo argatan maaliif ummata keenya wajjin hiriirree maaliif tokko tahanii ummata keenya kana biraan dhaabbanne akkuma sabboontonni Oromoodhaa poolisoonni Oromiyaadhaa ummata keenya wajjin daangaa irratti hammi muraasni tokko dhumaa jiranitti silaa ummata keenya wajjin hiriiranii aangoo amma qaban kana caalaa aangoon isaanii cimtee jaalala ummata keenya argatanii ummanni keenya isin jaallata baay'ee jaallata ummanni keenya yoo isaa wonni wajji hiriiran baay'ee jaallatan maaliif amma nama hedduutu hello nama hedduutu nu eeggataa gabaabsii amma yaada kan fudhataa jirru irreecha irratti ayyaana irreechaa ilaalchiseeti kanaafi yaada ayyaana irreechaa irratti qabduu gabaabsii nu dabarsiti kana booda gara nama biraatti dabarsina. Kanaafi yaadni ayyaana irreechaa irratti qabu irreechaa kan bara kanaa inshaallah ayyaana boonsaa ta'uu qaba ayyaanni bara kanaa inshaallah yaadannoo bara darbe yaadannoo obbolaawwan keenya bara darbe dhuman san yaadachaa gaggeessuu qabnaan jaa asii olillee isin irratti hin dheeradhu yeroo biraatillee deebi'een yaada koo ibsadha kallaas naaf jajjabaadha horaa bulaa deebanaa isiniin jaa. Galatoomii sila daawwattoota keenya sababa teeknikaatiin gizaachuun nurraa fagaatee ture dammaqa gizaachoo rakkinni teeknikaa yoo hiikkate keessummaa kee wajjin itti fufuu dandeessa. Ayyee hin danda'ama. Ayyeeda jenne gaariidha. Egaa akkuma jenne har'a sagantaan qopheessine bal'aa ture yaada uummataa jira. Akkasuma aktivistoota keenya yaada isaan qaban gizaachoo fi adde Najaat Hamzaa dhiyeessuudhaaf karoora qabna ture. Egaa sababa teeknikaatiin rakkoo nu mudateen har'a of galuu hin dandeenye gara fuulduraatti hayyama isaanii gaafannee kan dhiyeessinu ta'a.
Egaamee ammaa fi kan Gizaachoo eebbisaa sobbooqaa jiranatti fakkaata. Mee Gizaachoo na dhageessa amma rakkoon neetworkii qabda furameela. Iyyanani na dhagaa jira. Sila addaan ciccitaa ture sagaleeni. Egaa yaada keessattuu haala qophii baranaa kanarratti maal ta'uu qabaa? Waan hedduu kaafnee nusi waan hordofaa turte Jawaaris ibsaa ture. Garuu immoo yaadota gama keetiin atis jiru uummanni keenya maal godhuu qabaa? Akkami keessa bahuu qabaa? Dhimmoonni waggaa dabre akkaataa suukkaneessaa ga'e sun akka baranas hin geenye of eeggannoo akkamiitiin keessa hulluuqamuu qabaa? Of eeggannoon gama hundumaatiin waan kana irratti taasifamuu qabu maal ta'uu qaba ka jettu yaada gama keetiin odoo kennituuti addaan cite mee achumarraa kaasii itti fufi Gizaacho. Hayye galatoomi dammaqa. Guddina ayyaana irreechaarraa hin calqabee ayyaanni irreechaa ayyaana Afrikaa kana keessatti guddicha ayyaana addunyaa kana keessatti illee namni miliyoonni 6 irratti wal ga'u baay'een hin jiru. Hajiin musliimonni biliyoonaan lakkaa'aman keessaallee namoonni muraasni deeman illee nama miliyoona 2tu irratti hirmaata. Kanaaf iddoon ayyaana irreechaa kabajni ayyaana irreechaa ayyaana addunyaa kanarratti kabajamaniin kamiinuu qixxeetti of eeggannoo kabajamuu akka qabu balaa dhufu marti to'atamuu akka qabu kan hubachuun barbaachisu. Iddoo uummanni miliyoonni 6 wal ga'utti immoo dogongorri xixiqqoon raawwataman lubbuu nama hedduu gaaga'uu malu. Dogongoroota bara darbe gama mootummaatiin raawwatamaniin tuuta uummataa irratti dhukaasa banuudhaan boombii nama mimmaanessuu banuudhaan kallattiidhaan helikooftara mataa uummataa gadi qabanii balaliisiisuudhaan amma summii adda addaa uummata keessatti facaasuutti waan qaqqabamee fi waan amma kanaa jiraatee dhiisiiti waan numti richitiin tokkitti illee uummata walakkaatti yoo dhoote naasuu guddaa uumte uummanni akka walirra deemu uummanni akka balaa guddaadhaaf saaxilamu godha. So of eeggannoo guddaatu godhamuu qaba. Kanaaf immoo gumina abbootii gadaa bara kanatti addatti foollee Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa qofatu nageenya kana eegsisa jedhanii jiru. Kuni waan nama jajjabeessu kuni Oromoon ofiin nageenya isaa tikfachuu akka danda'u waan agarsiisu. Wanti kun milkaa'uun diina Oromootiif du'a jechuudha. Diinni Oromoo kan fedhu Oromoon gadi ba'ee nagaan akka hin galleedha. Kanaaf wanna danda'an dhagaa danda'an hunda ni garagalchu. Ayyaana kana ayyaana dhiigaa godhuudhaaf ayyaana kana ayyaanatti lafeen cabu lubbuun badu godhuudhaaf karaa dubbiimtoota isaanii karaa dubbiimtoota TPLF akka Daani'el Birhaanee warroota biroos yoo laalle balaa faarsaa jiru akka balaan dhufuuf kadhataa jiru mootummoonni federaalaallee ibsa poolisii federaalaa irraa kenname yoo laalle raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa nagaa eegsisuu keessatti ni hirmaata jedha. Kuni waan waliigaltee gumii abbootii gadaa yookaan murtee gumii abbootii gadaa waan cabsuudha. Kuni waan aadamaleedha. Wanta irratti waliin galamne ammallee jarri kun balaaf qophaa'aa akka jirtu agarsiisa. Kanaaf Oromoon haga danda'etti karaa banuu akka hin qabne haga danda'etti na'ee rifatee walirra deemuuf akka hin deemne yoo balaan uumames achumatti gadi taa'ee gaaga'umsa dhufu hambisuu akka qabu wacanii fiiganii akka bara darbee asiifachi fiiguun yookaan irbaata rasaasaa ta'uudha yookaan immoo akkuma bara darbee lubbuu gaaga'umsa lubbuu hedduuf sababa ta'uu danda'a. Kanaaf namni keenya sodaa tokko malee nagaasaa foolleen Oromiyaa akka eegsistu poolisiin Oromiyaa akka daandii poolisiin Oromiyaa illee bakka sanatti hidhatee akka hin argamnedha abbootiin gadaa kan jedhani. Poolisiin Oromiyaa ga'eensaa daandiiwwan gara Bishooftuutti yookaan gara Horoo Harsadiitti geessu qofa namni meeshaa nama miidhu qabatee akka hin galle sakatta'anii dabarsuu qofa akka ta'e jala saraaranii himaniiru. Ayyaana kana irratti yaadannoon baay'ee barbaachisaadha. Namoota keenya bara darbe lubbuun isaanii bakka sanatti mootummaa nama nyaataa wayyaaneetiin balleeffameef yaadachuun baay'ee murteessaadha. Yaadachuun kun faayidaa hedduu qaba.
namoota keenya du'an namoota keenya salaa diinni ajjeese dhiisaatii nama balaa konkolaataatiin du'ellee yaadachuun faayidaa hedduu qaba. Faayidaa kana keessaa inni tokko gatii lubbuu namaa agarsiisa. Lubbuun namaa hammam akka gatii qabdu akka nuti hin daganne yaadachuu akka qabnu ofitti himuu ta'a. Gatii lubbuu kootiin jara kana yaadachuu keessatti argaa jechuudha. Kanatti aansee maal agarsiisa nama nu ajjeese sana eenyu akka ta'e akka yaadannu nu godha. Warri nu ajjeese warra kam akka ta'e akka yaadannu nu godha. Kun yeroo mara dagatamuu qabu seenaa keessatti. Yeroo kamillee dagatamuu hin qabu. Duuti keenyaa fi warri nu ajjeese. Kana yoo barre immoo tarkaanfii waloo fudhachuu, qophii waloo, yaada waloo ijaarrachuutti seenna. Maaliif diinni waloo iddoo tokkotti nu fudhate kun eenyu akka ta'e eega barree eega jara kana yaadanne kana booda haala kamiin du'a akkasii ofirraa hambifna isa jalqabaati. Haala kamiin immoo namoota yookaan garee ilmaan keenya marga qabatanii waaqa galateeffachuuf bakka sanatti ga'an rasaasatti roobsanii fixan akkamitti haqa arganna akkamitti seeratti dhiyeessanaa yoom haqa arganna isa jedhuufillee uummanni keenya yeroo mara haqni amma argamtutti sammuu isaa keessa akka naannaa deemu agarsiisuudhaaf yaadannoon baay'ee murteessaadha. Gumiin abbootii gadaa yaadannoon kan ta'u galgala gaafa irreechaa otoo hin ta'in jala bultee ayyaana irreechaa irratti galgala akka ta'e jala sararaniiru qeeroon Oromoos kan akka fudhatan jala sararaniiru. Kanaaf wanti gumiin abbootii gadaa jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa nan fudhadha jedheera. Mootummaan naannoo damee mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e immoo qaama nageenyaa dubbiimaan qaama nageenyaa poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisa biyyaa bakka sanatti tasuma hin argaman nagaa kana eegsisuu keessatti qooda hin qaban jedhaniiru. Jarri kun qooda ni fudhatu taanaan waliigaltee abbootii gadaa cabsuu ta'a. Oromoon ofiin of bulchuu hin danda'u ofiin of hoogganee ayyaanuma tokkitti irratti illee iddoo nuti hin jirretti iddoo nuti bira dhaabannetti iddoo raayyaan ittisaa hin jirretti Oromoon ofiin galuu hin danda'u jedhu ergaa dabarsuudhaaf jarri kun ammallee murtoo abbootii gadaa kan fudhanne agarsiisa. Kun yaaddoo guddaa natti uumaa jira. I think namni hedduu kanuma yaadaa jira jedha. Haa ta'uuti Oromoon kanaaf rifachuu hin qabu. Akkuma abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo durataa gumii abbootii gadaa Oromiyaa jedhani nagaadhaan tasgabbiidhaan bakka kanatti wal ga'ee irreeffatee galuu qofaaf akka dhaqu. Sakatta'ama dhufu maraaf of qopheessee wanna tokko waan balaa namaan hin geenye waan balaa namarraan ga'u akka hin qabanne yeroo irreechaatti deemu harka isaa qulqulluu marga isaa qofa qabatee akka deemu kana sirriitti wal gorfachuu feesisaa nagaadhaan tasgabbiidhaan jaalalaan ayyaana bareedaa ayyaana nagaa qabu ayyaana tokkummaan Oromoo jaalalli Oromoo nagaan Oromoo bareedinni Oromoo iddootti calaqqisu fuulli Oromoo gammadu fuulli Oromoo diina rifachiisu Oromoon gammaduun Oromoon tokko ta'uun diina waan rifachiisuuf Oromoon calliseetuma yoo tokko ta'e diinni isaa mataatu gadi cabaa. Kanaaf diina mataa gadi cabsuu yoo namni barbaade mormii dhageessisuu otoo hin ta'in achi dhaabatee iddoo dirree siyaasaatti jijjiiruu otoo hin ta'in tokkummaadhaan aadaa isaa bareeffatee bakka sanatti yoo argame irra bu'aa siyaasaas bu'aa waloos bu'aa hawaasummaas qabaata. Kanaaf dirreen sun dirree siyaasaa miti uummanni namoonni tarii maal jedhu warri Amaaraa uumammaa kanii lijuu qammaanyaa abbaatu daanyaa jedhan. Amma wayyaaneen namoota gara irreessaatti balaa fidna jedhan qabaa jirraa jalaa qabaa jirraa jedhu. Oromoon ofirratti balaa fiduuf deemu hin jiru haganan beekutti. Ofumaaf erganiiti yookaan namoota ofumaaf erganii balaa fiduu malu. Kanaafis uummanni keenya ija shakkiitiin wantoota shakkii uuman mara ilaalee foollee deeggaree nagaasaa ofiin eegsifachuu qaba. Oromoon nagaasaa ofiin eegsifachuun ergaa cimaa dabarsa biyya sana keessatti. Yoo Oromoon irreecha kana sirnaan nagaan kabajatee gale nagaa ofii dhiisii nagaa biyya sanaa kabachiisuu akka danda'u sirni gadaa keenya har'allee hojiirra oolaa akka jiru agarsiisuu danda'a. Kun waan guddaadha Oromoodha. Tarkaanfii guddaadha gara fuulduraatti Oromoon kan tarkaanfatu jechuudha. Kana bira immoo darbee instituushinii yookaan dhaabbanni Oromoon dimokiraatawaa qabu biyya sana keessaa dhaabuma sirna gumii abbootii gadaa kana qofa kan uummataan filamanii karaa dimokiraatawaa ta'e karaa nagaa ta'e karaa ifaaf bilisa ta'e kan Oromoon biyya sana keessaa qabu kanuma qofa. Kanaaf Oromoon nagaa qofaan achitti hirmaachuuf of qopheessee akka dhaqu poolisoonni Oromiyaa immoo irraa fagaatanii isaa argaman malee humni raayyaan ittisa biyyaa ta'u poolisiin federaalaa akka naannoo irreechaa hin geenye
ummata isaanii tiksuu qabu. Kuni adaraa ummanni isaan irra kaa'e adaraa ummataa kana akka hin nyaanneef of qopheessu itti qophaa'u sabboonummaa isaanii ibsu yoo duuti barbaachise ummata kana dursanii ofiif du'u maaliif gaafa hidhatan ummata kanaaf waadaan isaan galan ummata kun hidhadhee tiksa jedhaniiti. Hidhatanii tiksuun isa hidhate fuulduras dhaabachuu gaafata maaliif kan isaanii bishaan hin tufu. Rasaas qawween poolisiin Oromiyaa baatte bishaan hin tufu akkuma akka poolisii fi raayyaan ittisaa baatte rasaasa tufa. Kanaaf uummata keenya otoo hin ta'in poolisiin Oromiyaa ilmaanuma keenya numa keessaa ba'anii abbootiin isaanii haadholiin isaanii akka bara darbeetti akka hin dhumne ofii dura du'anii uummata isaanii tiksuu qabu. Kuni ergaa kadhaa fi ergaa adaraa Oromummaan isaaniif qabu. Mootummaan Oromiyaa wanni tokko humna isaatii ol yoo ta'e sa'aatii dhumaatti illee yoo ta'e uummata isaatti ibsa qulqulluu ifa kennuu qaba. Yeroo kamiyyuu yoo balaan humna isaatii ol ta'e akkuma ammaa kana humni federaalaa yoo ijannoo mootummaa naannoo Oromiyaa faallessaa deema ta'e uummata isaatiif kun waan humna kootii ala jedhee uummanni nagaasa ofiin akka tifkatu poolisiin Oromiyaa uummata bira akka dhaabatu ergaa cimaa kallattiidhaan televezyiina irratti laayivii dabarsuu qaba. I think kun bifa kanaan yoo deeme irreecha bareedaa, irreecha nagaa, irreecha tokkummaan Oromootti calaqqisu, irreecha addunyaa hawwatu Oromoo bira darbee irreecha addunyaa hawwatu godhachuu dandeenya. Kanagaa balaa garanaa garasiin nutti dhufaa jiru kana hunda gaggamannee akka jala baanu abdii guddaan qaba. Uummanni keenya ta'uu qophaa'u, poolisoonni keenya ta'uu qophaa'anii nutis wantoota shakkii kaasan, wantoota balaa kaasan, wantoota akka namni hin hirmaanne godhan hunda bakka jirutti xixiqqeessine nagaa qofa yoo jenne uummanni keenya bareedina isaa qofa akka ibsatu yoo jenne irreecha nagaatti akka deemnu abdii guutuun qaba. Akka akkas ta'us karaa Oromoo badiin tokko akka dhufne hawwii guutuun qaba. Karaa jaraa didee nutti dhufeef qophii gamanuma gochuu feesisan jedha. Kanumaan yaada kiyya xumura dammaqa. Galatooma. Ayyee Gizaachoo hedduu galatoomi. Bal'inaan sirriitti lafa keessetta garuu odoon deemin dura waan tokko qofa keessattuu irreecha kanarratti uffata gaddaa ka jedhan jira, uffata aadaa ka jedhan jira, bifa kamiin kabajuu qabna ka jedhantu jira. Isarratti waan gabaabduu akkati jettuun barbaada. Mallattoolee adda addaa qabatanii achitti dhiyaatan isarratti yaada adda addaa kennama. Isarratti mee yaada kee gabaabaa ibsiti sanaanis gaggeessa Gizaacho. Ayye kanarratti gumiin abbootii gadaa dhimma alaabaa ilaallatee labsii sadaffaa qabxii sadaffaa ibsa isaanii keessatti faajjii abbaa gadaa diimaa gurraacha diimaa adii malee alaabaan biraa alaabaan dhaaba kamiyyuu wanti calaqqisiisu dirree sanatti akka dhiyaachuu hin qabne mallattoon kamiyyuu akka dhiyaachuu hin qabne jala sararanii agarsiisaniiru. Uffata gaddaa waan jedhu akka hin jirre uffata akkasii akkuma duriitti uffata aadaa isaa uffatee bareedee addaatee galgala yaadannoon namoota keenya bara darbe balaa kanaan nu jala gaagaamaniif wayyaanee nu jala gaagaateef yaadannoon kan godhamu galgala ayyaana irreechaa galma Bishooftuutti argamutti. Kanaaf gaafa guyyaa irreechaa sana qophiin biraa duubaanis fuulduraanis itti da'amuu hin qabu. Waan abbootiin gadaa lafa kaan qofa hojiirra ooluu qaba. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa waan biraatti dabala jedhee hin jiru. Qeerroo waan biraatti dabala jedhee hin jiru. Yoo namni itti dabalu jiraate nama diina uummata keenyaa ta'e nama guyyaa sana gaaga'umsa akka dhufu namni akka walitti bu'u hawwu yoo jiraate qofa kun immoo guutumaan guutuutti ergamtuu wayyaaneeti. Namni mallattoo biraa murtee abbootii gadaa cabsee mallattoo biraa gadda biraa yakka biraa achitti agarsiisuuf dhufu diina Oromooti. Kanaaf Oromoon immoo diina isaa Oromoon miliyoona 6 achitti wal ga'a. Dafanii foolleetti dabarsanii kennuu qabuun jedha. Wantoonni akkasii yoo dhufan foolleetti dabarsanii kennanii bareedanii akkuma yeroo kaanitti uffatuma aadaa isaanii uffatanii bareedanii akka dhaqanii murtoo abbootii gadaati. Isuma nuti dabaluuf irraa hir'isuun kun gaaga'umsa biraa waan qophii keessa hin jirre waan waliigaltee keessa hin jirretti waan dhugeessuuf adaraa Oromoo nagaadhaan tasgabbiidhaan otoo dhiigni tokko lola'iin dhaqnee galuudhaaf aadaa keenyaan bareennee qofa dhaqnee yaadannee akka galu jedha. Kanuma dhaamsi kiyya. Ayyee egaa rogeessa Gizaachoo Eebbisaa Sobbooqaa yaadannoo kenniteef galatoomii. Siifis egaa garanumaan ayyaana gaarii akkasiif ta'uu nawwa. Hedduu galatoomii Gizaachoo.
Ayyee ulfaadha isinis. Ayyee amma yoo bilbilli jiraate gaa gara Dajaneettiin dabarsaa. Dajane keessummaa qabda fakkaata ka bilbila. Dammaqaa gaa yeroo ati keessummaa kee haasofsiiftu nama hedduutu bilbilee egaa yeroo kaan immoo kaan hin dhiisaa kaan taa'ennan eega malee gad hin dhiisu jedha. Mee nama tokko gara Ameerikaa kana kan bilbiltee jira. Hello. Hello. Hello gaa akkuma duraan jedhe Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dha. Itti fufi yaada kee keessattuu irreecha laalchiseeti yaada fuudhaa kan jirru itti fufi. Galatoomii naannoo Oromiyaa jedhama. Koomentaanii kennuu barbaade yaada irreecha irratti argamu waa'ee riiliijinii fi rakkina akkana musliimaa biraan jedhamu dubbatan irratti yaada kennuu barbaade. Yaanni kun irreechi waa'ee Oromummaa keenya waan ibsu waa'ee eenyummaa keenya waan ibsu waan ta'eef namni hundi achirratti argamuu qaba. Lammaffammoo achirratti innaa kabajamu innaa waaqas kadhatamu waaqa afaan Oromootiin kadhatu malee waan biraa waan hin taaneef abbaan fi riiliijin abbaan fi achitti argame waaqa isaa kadhachuu danda'a akka ta'etti. Kanaafuu rakkina tokko fiduu Oromummaa keenya waan ibsuufu namni Oromoo of hin jedhu bakka sun irratti biqilaata waan ta'eenuufu of dhiisee dubattaafuu akka hin qabne hundumti keenya akka achatti argamuu qabnu jedheen dubbadhaanii galatoomne. Hedduu galatoomii. Egaa Dammaqa bilbila duwwaa miti karaa Feesbuukis karaa keessattis namoota hedduutu yaada isaanii dhiyeessa dabarfachuu barbaada. Keessattuu Harargee qeerroo Harargee bahaati kan jedhan baddannoo irraa har'as isin faana bullaa qophiidha jedhanii egaa inni yaadattoo ta'ee torban darban sana keessatti guyyaa 3 gargaarsa walitti qabuudha fi nuti sadani asuma bullee har'as akkasumatti isin faana bulla jedhu har'allee waan bulmaata kanatti fufnatti fakkaatu qophiin wal fakkaatu gaafa sanbata guddaa yookiin dilbata yeroo biyya keessaa ayyaana irreechaa kabajamu yeroo sanas waan sududaan yookiin kallatti yookiin laayivii dabarsinuuf waan bullu natti fakkaatu Dammaqaa maal jetta kana? Dajane keessattuu egaa gaafa dilbata nun ganama akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii tokko yookaan ganamarraa sa'aatii tokko akka lakkoofsa biyya Awurooppaatti immoo ganama 7 AM jedhamurraa kaafnee tamsaasa kallattiidhaan dabarsinu itti qophaa'aa akka jirruu fi guyyaa sanas immoo namoota beektota aadaa Oromiyaa kibbaa bahaa dhiharraa namoota dandeettii garaagaraa qaban keessattuu immoo waan kana irrattis yaada kennuu danda'an jennu qabannee kan dhiyaannu ta'a. Garanumaanis immoo qophiiwwan irreechaa keessattuu aadaan irreechaa maali gaaffii amma ka'aa jiru akkuma Jawaar sila kaaseera biyya keessaa miidiyaan biyya keessaa irreechi kun maali kan jedhu irratti aadaa ta'uusaa bifa afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin gadhiisaa jiranii sirriitti irratti hojjetaa jiranii irreechi keessattuu immoo amma siimboolii tokkummaa yookaan immoo mallattoo aadaa Oromoo tokkummaa ta'ee mul'ataa jira akkasitti ibsamaa jira. Isa kana immoo Oromoon fudhatee gara fuulduraatti daran dagaagsee aadaa mallattoo tokkummaa uummata Oromoo ta'e kana caalmaatti akka inni bara baraan akkasuma cululuqee miidhagee itti fufu gochuu keessatti qooda maal qabaatu qabasa jedhudha. Mariin kun iyyuu jala bultii isaa ilaalchisee nuti isaarra kan qopheessine caalmaatti immoo iftaan egaa namoota garaagaraa fi qophiilee qabnu sun gaaffii amma uummata biraa ka'uus kan deebisu ta'a. Yaada garaagaraa keessattuu biyyoota hambaa keessatti biyyoota hedduu keessatti irreechi kun uummanni keenya kabajaa akka jiru isa kana irratti yaada hedduu kennamaa jira. Yaada sanas walitti cuunfinee karaa ogeessota teeknikaa keenyaa wanti qindaa'aa jirutu jira. Isas gidduutti affeeraa gaaf sana bal'inaa waliin turra har'a baay'ee waan turru natti fakkaatu. Jawaar illee gaaffiidhumaan qabnee asuma jira ammallee fagaannee gaaffii qabnu dhiyeessinee fi har'a garumaan gara xumuruutti deemna yaada uummataaf.
Isin gaafuma fundraisingii qofa kan sa'a saddeessaa kudhanii asirra turtan yaada namni mataa keessatti yaadaa jiruun beektaa isinitti himu jira. Ne turraa waan lama waan amma isin kaaftan irratti tokkoffaani borullee sa'a gabaabaa daqiiqaa 30 haa taatu haala monitor goona gama feesbuukiitillee daawwattoonni keenya gabaastonni OMN Oromiyaa guutuutti akkasumas Bishooftuutti naannoo Bishooftuutti bakka hundatti faca'anii gabaasa nuuf dhiyeessaa jiru. Haala security naannoo sanii haala uummata keenyaa haala wayyaanee waa hundaa'u hordofnee isiniif dhiyeessina gama feesbuukiitiin isiniif dhiyeessina. Wanni isin dhaga'uu qabdan jabduu yoo jiraatte immoo bifa oduutinis bifa gabaasaatinis barbaachisaa ta'e bifa mariitinis kan isiniif dhiyeessinu ta'a boruu eegalee jechuudha. Iftaan immoo akkuma achi lafaa bariituun haala achiisan hordofaa isiniif dhiyeessina gama OMN'ini. Wantoota sadeen tokko namoonni namni barreessanii tooppikii kanarra utaaltanii tooppikii kanarra utaaltan jedhanii tokko fakkeenyaa fi obbo Baqqalaa Nagaa waggaa 2 booda har'a haasa'ee jira kanarratti akkamitti waan jeen ka jedhu dhugaa nurraa qabanii duuti waa irraanfattu dhugatti waan jaba irraanfanne. Obbo Baqqalaa Nagaa qabsaa Oromoo gameessa kan umrii isaa guutuu uummata Oromootiif qabsaa ture. Barreessaa KFO'ti. Namni kun nama qabsoo cimaa godhaa ture akkuma beektanitti. Umrii guddaa kanaan durriyyeen wayyaaneedha. Salphattuun taati haadha abbaan abaarsan kanarra guddifte nama kanarraa butanii akkuma isin amma dura yaadattanitti cinqaa turanii rakkisaa turanii akka malee reebuudhaan uggura manaayis akka hin baane akka hin dubbannes kan jedhan egaa saddaasa 2015 akka dura falmiin maaster pilaanii lammataa eegaleen kaasee hangammatti dubbanne har'a gaabii wayitti yeroo duraatiif kan dubbatte dhugatti rooroon inni hidhaa jaallan isaa hidhamaniin adda miti. Hidhaa at least jaallan isaa waliin jiran bakka tokko jiran baay'inaani. Inni garuu mana isaatitti namni dhaqee isa laaluu hin sodaata. Nama dhaqu hunda ni doorsisu. Kanaaf qabsaa'aan kun irraanfatamuu hin qabu. Sagantaa BON isa dhiyeessuu isaatiif galata guddaa qaba dhugatti. Gara fuulduras waan irraanfatamuu qabu miti waan gargaaramuu qabudha waan advokeet godhuufi qabnudha. Kanumaan qabatee waa'ee gargaarsi biyyaa kun godhamaa jira irreecha irratti ni godhamu moo hin godhamu kan jedhu gaafiin dhufee jira gaafii san gaafadheetiin jira warra biyya jiru gargaarsi gara lamaan godhamuu deema gaafa irreecha tokko dunkaan yookiin immoo sharaa dhaabanii jiranii kan foolleedhaa fi akkasumas baankii irraa namoonni ramadamanii eegumsa sharaa tokko nama 9 moo akkasiin eegsisuudhaaf deeman na fakkaate eegumsi gahaan kan godhamuuf warri irreecha dhayitan achitti suduudan kaash haalli itti dooneet gochuu dandeessan mijaa'ee jira. Warri kun immoo gara bilbilaatiin lakkoofsa 0 yoo kan ergitan taate $5 dooneet gochuu dandeessanii. Warri hin dhayne san gochuudhaan warri dhayitan immoo waan qabdan callaa qabdan achitti gumaachuu dandeessan uummata keenya kan diinni baqachiifame kanaaf jechuudha. Tabiraa dubbii dambidooloo maarra dabartee abbaan dabaree dambidooloo har'aa maali kan jedhu warri dambidooloo dubbii qaba. Warra bara dhangadanaa ofiichiis akkuma takkaan lafarraa fixaa jiranii namni har'a ajjeefame kuni maqaa isaa yaadadhan irraanfadhe namni kuni nama yoo yaadattan bara dhangadaa irreecha booda ijoolleen hedduun baqattee gara bosonaatti yeroo dhaqxetti ilmaan Oromoo bakka isaan jiranitti makkala agaazii itti fidee ijoollee Oromoo qaqqaalii 3 nama nu jalaa galaafachiisedha. Namni kun barbaadamaa nama ture itti gaafatamaa damee nageenyaa nama ture na fakkaata. Achirraa kaasanii dhokatee bakka jirutti Oromoo jalaa dhokachuu hin danda'amu. Har'a qolachuu danda'anii jiran jechuudha. Kanaaf haalli jiru gaa kana wanni biraa wal qabatee jiru eenyu warra federaal poolisiin qabne jedhu beekullee baannu namni naannoo Bishootuutiin qabame tiisiteedha. Tiisiteetu aduu ayyaana masqalaa deengadda wayyaanee arrabsaa sirban na fakkaata ijoollee hoolaa fi hooloon tiksitu jechuudha. Ijoollee san taataaqiin dhamaan tokko makalaakaa itti fidee hidhe jara san wanni isaan harkaa qaban ulema hoolaa fi loon ittiin eegan jechuudha. Ulee san wajjin qabaniiti massaariyaa jedhanii kanarratti haasaa jiran odeeffannoo hangammaa qabnutti. Warri isaan biratti qabamee jiru kana fakkaata. Waliigalatti kan biraa waa'ee koongiresiiti. Biiliin tokko kan mootummaa Itoophiyaa irratti ugura silaa kaa'uu danda'u ni jira. Waan san hambisiisuudhaaf tursiisuudhaaf
duula cimaa godhaa jirti wayyaaneen gama saniin hamma tokko haqsiisuu illee dadhabde tursiisuudhaaf gama milkaa'utti siqaa waan jirtuuf warri waan kanarratti hojii gama dippiloomaasii hojjechaa jirtan hojii keessaan akka cimsitan kan jiru ergaa nu dabarsa kan jirutu keessaan dhufe kana gaa walii galatti kan jiru kan hin qabxii qabaadhe ergaa suduudhaan naa dhufe keessa. Gaariidha gaa dammaqaatis waan jettu qabda. Sagaleen kee cufaadha dammaqa. Bilbila qabaannaan itti fufi ayyee. Dammaqaa bilbila sagantaa keenyas gara goolabuutti deemaa jirra. Sababni isaa akkuma Jawaar jedhee borus qophii amma tokko haala ilaallee haala biyya keessa jiru yookiin bifa waa update gochuu yookiin mariidhanis itti fufna ta'a. Gara biraatiin egaa kan inni sila jalqabe tokkichuman keessaa fudhadhee Facebook irraan kan nagahee karaa keessattuu karaa keessatii fi karaan Facebook irraa fudhadhee akkuma sila jedhee qeerroo Harargeetii baddannoo irraa asii wajjin bulasa jedhuuf deebifne eela garaa namni jedhamu immoo baga jala bultii irreechaatiin isin gahee akkasumas qeerroo jiroo baga ayyaana irreechaatiin isin gahee jedhanidha. Ibrahim Hussein namni jedhamu immoo yeroo qalbiin Oromoo fi yaadni Oromoo gara irreechaa irra jirutti diinni gara daangatiis gara keessatiis akka hubaatiin qaqqabsiifne Oromoon dammaqee qeessaa eeggachuutu irra jiraataa kan jedhudha. Dargaggoonni immoo aanaa Kombolcha magaalaa Malkaa Dajanee Jawaar Fara'aan Dammaqaa hedduu galatoomaa teenyee isin daawwachaa jirraa jedhanii egaa dilbatas akkanuma walitti deebinaa har'aaf galatoomaa jenna. Hundee jireenyaa namni jedhamu immoo federaala ayyaana keenya ayyaana irreechaa keessa harka akka galfatan hin barbaannu kan jedhudha. Egaa Dammaqaa walumaa galatti gama kanaan garma oduu tokko har'a gaazexeessitoonni keenya nu qaqqabsiisan keessa godina Baalee aanaa Saawwennaatti akkuma sila dubbanne raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu kan wayyaaniif poolisoota fi milishaa gidduu walitti gaarreeffannaan akka turee fi uummata irraa meeshaa waraanaa eegsisuudhaaf yaalii akka godhanidha. Gara biraatiin immoo baqattoota Oromoo Puntland keessattuu magaalaa Gaalkaayoo jedhanii hedduu miidhamaa akka jiranidha. Akkuma warra Hargeysaa turanii akkasumas gara gama sanuma Gaalkaayoodha. Rakkinni cimtuun akka jirtudha. Oromoon yeroo irreecha kana kabaju isaanis yaadadhaa kan jedhan yeroo baay'ee karaa kanaan nu ergaa jiru. Ripoortaroota keenya yookiin gaazexeessitoota keenya warra odeeffannoo walitti qaban hedduu galateeffannaa egaa bal'inni oduu gara weebsaayitii keenya irraan argatu. Dammaqaa sagantaa keenya har'aa kana Dammaqaa fi Jawaar jechuu kiyya. Jawaar yeroo baay'ee Dammaqaa waama gaazexeessaa waan ta'eef na wajjin haasaa yeroo baay'ee kanaaf akka mufanne abdiin qaba Jawaar. Sillachuu sagantaa keenya har'aa asumaan ogoolamne. Goolabuu ni dandeenya akkuma jedhetti odeeffannoon baay'een dhufaa jiruuf odeeffannoo illee walitti qabannee hedduu sirraaf kaanituma waluma deebinaa fakkaata akka nama odeeffannoo qabutti wanni irra deebinee uummata keenya wal yaadachiisuu qabnu yeroo qabsooti. Kanaaf namni keenya quba qabaachuu qaba odeeffannoo walii kennuu danda'uudha qaba. Intarneetii cufuu dandeessi kanaaf asirratti qabxii fudhadhaa nana irraa fadhareefu. Intarneetii cufuu waan dandeessuuf uummanni keenya wal quba qabaachuu odeeffannoo walii kennuu itti fufuu danda'uudha qabna. Lakkoofsa bilbiloota kan OMNs kan birootis kan BOAtis qabadhaa waan deemaa jiru gabaasa nuun gaha. Warra ripoortaroota lafarraa waan qabnuuf isaan odeeffannoo karaa ittiin nu gahan karaa adda addaa ni jira. San irra caalaa garuu kan OMN godhu miidiyaa biraatillee miidiyaa kan godhu gabaasa uummanni keenya bifa adda addaatiin nuun gahudha. Odeeffannoon humnaa haa jabaatu. Arras borus wayyaaneen bokkisuu hin deeftu. Amma arra federaal poolisii የሰጠ መግለጫ ቦርሞ ከጸረ ሽብር ግብረ ኃይል የተሰጠ መግለጫ ከጀው ከነምቺ ለለባ ሀሶሱኔ ቲቪ ዳን ሲሪ ዱብፈሙን ሳንወሉ ሆማ ሂንፊዱ ከነሶዳትና ወተከን ፊዱ ማሊፍ ዋንፍነ ዶቆፋ ዱጋ ሂንቀብ ለማፋ ረን ሄደበ ወያኔኒ ልኩ መታን ራሙተ ሙራሜ
du'u diddee battisaa jirtu jechuudha. Saree maraatte nama ciniinti malee ofumaaf nama dura duuti. Kanaaf namni keenya obsaan tarsiimoodhaan deemuu danda'uu qabna. Tarsiimoon lafa kaa'amee jira. Tarsiimoon sun bu'aa buusaa jira walii galatti. Garuu tarsiimoon kan bu'aa buusuun isaa itti fufuu danda'u tokko naamusa qabsaa'ummaadhaan yoo itti deemame. Lammaffaa yoo walhubachaa waa dhageenya qofaaf utaalletuma gara wanni itti galaa baarsaatti gara biraatti osoo hin ta'in of eeggannoodhaan maaliif jedhama sadarkaa hooggansaa sadarkaa adda addaatti wanni jedhamu maaliif jedhama kan jedhu san suuta dhaggeeffachaa deemudha. Maaliif wanni waan hunda walitti ifatti walitti himaa deemuu hin dandeenyu waluma hubachiisaa waan deemamu jira. Kanaaf irree keenya uummanni keenya gargaarsa uummata keenyaa godhu kunuunsa baqattoota keenyaa godhu itti fufuudha qaba. Keessattuu abbootii gadaa keessatti tikfachuudha qaba. Handhuura ta'anii Oromoota ilaalcha adda addaa qaban kan walitti fidaa jiran kan rakkoo Oromoo dhimma mee fakkeenya dhimma daangaa haa fudhannu. Dhimma hidhamtoota haa fudhannu. Dhimma hunda kan gadi ba'ee amma biyya keessatti nu dubbataa jiru nu hojjetaa jiru abbootii gadaati. Abbootii gadaa keessan kunuunfadhaa, kabajadhaa, guddifadhaa, qajeelfama isaanii fudhadhaa, dhaggeeffadhaa. Kanaaf gara sanii yoo deemu taate injifannootti deemna. Irreecha kanallee milkiidhaan xumurra. Ayinoo namni hedduun narbas ta'ee jira. Garuu kan silaa narbas ta'uu qabu akka kiyyatti Oromoo osoo hin taane kan narbas ta'uu qabu kan milkiin irreechaa isa sodaachisuu qabu wayyaaneedha. Namni keenya onnee isaatiin of eeggannoodhaan wal eeggannoodhaan wal dhaggeeffachuudhaan itti deemuu qaba ja'a kana gaa'ee hangama kiyyaan fixadhe boru sirriitti waan irra bulluuf daawwattoonni keenyallee tokko boqonnaa fudhatanii dammaqalleen kolfuu dhaabe irra jira jechuu kanaaf borullee waan ganamaan isa kaafnuufi isallee gadhiifnaa kanumaan fixadha Dajane. Ayyee Jawaariif Dajaneen egaa galatooma dhaamsa tokko qeerroo kaarraamiillee kun warra gootota baay'ee cimoota dhaamsa achirraa ergan kanan dabarsaa fi ammallee nu daawwataa waan jiranii fi qeerroo kaarraamiillee irraa aanaa gooroo guutuu jedha. Oromoon amantii hedduu qaba. Irreechi immoo aadaa isaatii. Kan tokkummaa isaa itti agarsiisuu fi ibsu ejjennoo isaa itti haaromfatu malee amantii miti. Diinni tokkummaa Oromoo baay'ee sodaata. Baay'ee jibba. Wanni irreecha akkanatti diinatti yaaddoo ta'eefis ayyaana Oromoo tokkummaan itti agarsiifamu waan ta'eef irreechi irree keenyaa kanaafi qeerroon bakka jirrutti haa jabeeffannu ka jedhu qeerroo kaarraamiilleeti yaada gaarii waan ta'eefan dubbise. Egaa walumaa gala tamsaasa keenya kallattii kana uummata keenyaan irra deebinee nutis baga bacaqii gannaa hulluuqxanii birraa booqaa geessanii ayyaana irreechaa keessattuu jala bultii ayyaana irreechaa aadaa Oromoo mallattoo tokkummaa Oromoo ta'e kana baga geessanii. Egaa iftaanis borus akkasuma wal deebinee haala jiru odeeffannoo jiruun kan walitti deebinu ta'a. Iftaan immoo tamsaasa keenya kallattiidhaan hanga hora Arsadii Bishooftutti irreechi kun gaggeeffamu. Nutis tamsaasa keenya kallattii kanaan kan sinduuqaa kabaju ta'uu keessattuu uummata keenya gama toora tamsaasa keenya saatalaayitii televiziyoonaa fi reediyoodhaan nu daawwataa jiraniif isin duukaa jirraa. Warra akka tasaamoo daangaarra jiraniif bakka fagoorra jiranii bakka irreechaa sana dhaquu hin dandeenye yaada isaanii yoo nu ergan akkaataadhuma kanaan deebifnee guyyaa sana kan keessummeessinu ta'uu garanumaan beeksifnaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaan jedha. Dajanee egaa ati waltajjii kana nu cufii nu gaggeessi galatoomaan jedha daawwattoota keenyaanis. Gaariidha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaan har'aaf qindeessinee kanumaan goolabna. Akkuma Jawaaris Dammaqaanis jedhanii egaa borus haa ta'u iftaan immoo sagantaa guddaa sodudaan sinii dabarsina. Iddoo jirtanii akka isaanitti toleenii odeeffannoo jiru bifa adda addaatiin akka nu ergitanii abdii